Oduu simbirtuu oduu har'a nu ga'een gareen shahaadaa uummata keenyaaf ilmaan namaa hundaaf dhaamsa dhaamaniiru. Uummanni musliimaa bakka jirtanitti tokkummaaf jaalala amantiin islaamaa qabu lafa hundatti calaqqisiisuun diinaa garaa gubuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Amma yeroo kanatti diraamaan adda addaa akka amantiin kun maqaan isaa baduuf hojjetamuuf yaalus fedha rabbiitiin galmaan qajeera. Paasteroonni baay'een Yesuus fayyisaanii jechuun sobuuf yaalanis sobni isaanii irratti barame. Akkuma beekamu paasteroonni hedduun moluu kan ta'anii kan kiraanchiidhaan deeman yoo ta'us Yesuus fayyisaanii jechuun lallabu. Egaa akkas erga ta'ee moluu isaaniif miila isaanii fayyisuu maaliif dadhabere jechuun miseensonni garee shahaadaa gaaffii dhiyeessanii. Uummata keenya kan hin baranneef beekumsa gahaa hin qabne Yesuus isin jaalata waa'ee keessanis akkas jechuudhaan har'a akkaawuntii keerra qarshii miliyoona tokko siif gala jechuun uummata wallaala akka isaanii burjaajessuuf yaalanis yaaliin isaanii hin milkoofne. Sobanii maqaa dubartoota musliimaa balleessuuf birriin gowwomsamuun maqaa isaanii jijjiirratanii niqaabaa uffachuun ani musliiman ture amma immoo gara amantii peenteetti jijjiirradhe jechuu isaaniirraa waan hedduu baranne. Keessattuu amantiin isaanii soba irratti kan hundaa'eef soba hojjechuudhaaf kan deemu ta'uusaa maqaa amantii islaamaa balleessuuf kan gurmaa'e ta'uusaa irraa hubanne. Gareen shahaadaaf miseensonni isaa sagalee isaanii dhageessisuun firii dhugaa jechaaf kottaa gara daandii dhugaa biftoominaa farra sobaaf jibbaa yaala dhibee mala ammaltummaatti kottaa jechuun isiniif waamicha dhiyeessanii. Iyyata uummanni kiristiyaanaa dhiyeeffateen harreen mana sagadaa seenteen waliin kadhachuuf mirga guutuu qabdi jechuun ibsataniiru. Akkasumas harreen dugda isheerraa kan qabdu masqala waan ta'eef harreen akka amantii keenyaatti nama waliin sagaduu qabdi jechuun dubbatanii. Maarree kottaa gara isa wal'aansaa keessaaf duubaa irraaf jalaa wal'aanutti deebi'a. Kan salphina ganda lamaarraa nama oolchuuf kan jireenya namaa gammachuun guutu qaamaaf qomoo ofiif kan fayyaa kennu islaamummaa malee jiraare namaaf ibsee isa suuqaa baasu amantii sobaa balleessuun isa amantii dhugaaf karaa Yesuus barsiisaa turetti akka deebitan kan isin affeeredha. Kottaa ganda ulfinaa dararaa salphinaa kan ta'e garee shahaadaa jajjabeessuun hamilee isaa cimsaa.